kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaabaa seenaan har'a isinii qabannee dhiyaanne Jaagamaa Badhaanee jedha. Namni kun goonni kun bara 1976 hanga 1998 tti nama jiraate ture. Dubbii isaa ittiin beekamu keessaa bor seenaan Oromoo akka jijjiiramuun beeka. Gaaficha wayyaaneen warri Oromoo nyaachaa turan eessuma lixu laata jedhu kun dubbii Jaagamaa Badhaaneedha. Amboon maqaa yoomuu dhahamu yeroo baay'ee gooticha waa'ee faalama qilleensa Oromiyaa irratti ta'e gammoojjiin hammaachaa deemuu ishee iyyaa turee fi gubachuu bosona Baaleef garmalee gaddaa ture. Jaagamaa Badhaaneetutu yaadatama. Jaagamaa jechuun muka guddaa jechuudha. Badhaanee jechuun ammoo arganne nuuf kenname jechuudha. Adoolessa 16 bara 1976 ijaa fi qalbiin maatii warra carraa qabeessaa sun hillima yaadaan rarraate. Ciniinsuu fi mixuu gamlameetiin godaanan hunduu akka ayyaana isaati. Samii ilaalaa yaadaan yeelalaa kadhannaadha. Kana keessatti osoo gumgumuu sagaleen qilleensaan jalaa fuudhamee raabsamus danuudha. Sanyiin isaanii walitti dabalame. Mucaa dhiigni isaa gootummaan abuurame tokko of kalan. Jaagamaatu dhalate. Haala kanaan dirree kanarratti yeroo garaa yeedaloo jireenyaa yeelala miixatanii. Ilmaan dhiiraa 6 Dajanee Badhaanee, Haayiluu Badhaanee, Olummaa Badhaanee, Warquu Badhaanee, Bokonaa Badhaanee, Jaagamaa Badhaanee fi shamara 2 Jifaaree Badhaanee fi Baqqaluu Badhaanee wal duraa duubaan qubsiisan. Obbo Badhaanee Bashaa fi haadha gootaa Adde Kabbabush Xuuriiti. Lafatu eebbifamtuudha. Dachee jiidhaa godina Shawaa Lixaa aanaa Amboo ganda Qulliitii fi Birbirsaati. Gosa gooticha Salaalee Kuyyuu Ammumaa fi Amboodhaaf ilma seenaa guddaa tokkotu dhoye Amboo dachee gootaasan. Daa'imni xinnaan dhalate kun umriidhuma daa'imummaa isaatti gara laafeessa. Taphataa fi dubbiin isaa kan nama malalu ture. Jaagamaa Badhaanee Bashaadha. Garuu kan naatoo ta'e fuula dura hanga har'aa saba isaa kuuluu dhukkubbiin ilmaan Oromoo daa'imummaan keessatti dhalate waliin dhiphachaa ture osoo firii hin godhatin, osoo mutee sanyii isaa ija saba isaaf hin hirin, osoo galaanni isaa yaa'ee dhaloota isaa wabii hin ta'in, osoo maatii horatee fakkaatii isaa ijaan hin argin, ulfa Oromummaa ciniinsuun baatee umrii ijaa dargaggummaa isaatti osoo hin guutiin Oromoof ibsaa ta'e ofii baqe. Gala seenaa dhiise ofii isaa karaa qabateetu seexaa fi xiiqii ta'e fuuldura saba isaa daaddisa. Abbaan Jaagamaa obbo Badhaaneen akka carraa ta'e harka masaanuu isaatti guddate. Carraa barnootaas dhabe. Kennaa uumamaan qabu irratti osoo barnoota dabalatee nama jijjiirama biyyaatiif wabii ta'uu gochaan isa ibsu maanguddoonni ni dubbatu. Haa ta'u malee sababa abbaa fi haadha isaa hin beekneen harka masaanuutti guddatee dhiibbaan barnoota dhabuu irratti taasifamee barnoota dhabe. Kanaaf jecha xiiqii qabatanii ani yoon hin baratiin hafe ijoolleen koo baratanii haaloo kana bahuu qabu jedhee ciniinnatee ofii loon keessa ijaajaa ijoollee isaa barsiifate. Ijoollee koo deemaa sokkaa baradhaa. Lammii baratetu ofirra darbee biyya jijjiira. Akka kootiitti jaamtanii hin hafina jechaa ture. Jaagamaanis carraa kana argachuun loon tiksuu dhiise. Yeroo umriin isaa barnootaaf ga'u ganda Qulliitii fi
birbirsaa dhiisee obboleessa isaa Haayiluu Badhaanee waliin gara magaalaa Amboo qajeele. Baratu bara 1987 mana barnootaa Amboo sadarkaa tokkoffaa jedhamtutti kutaa tokkoffaa barachuu eegale. Maarree obboleessi Jaagamaa obbo Haayiluun obboleessa koo barsiifadhe dukkana keessaa baase ifa barii itti agarsiise akka ofii fi biyya isaa tajaajiluuf adaraa abbaa koo galmaan gaha jedhe abbaa koo irraa fudhe. Gaafa kun hunduu jimmaa jimmitee ta'e obboleessa koo osoo hin deebisiin hafu adaraa abbaa koo osoo galmaan hin gahin nyaadhee hafu abjuu natti fakkaata jedhee imimmaan ija guute. Qilleensi sombaa ba'u kokkeetti rakkatee hudhamaa dubbata. Haayiluun obboleessa hangafaa Jaagamaati. Yeroo baay'ee waa'ee dhuma shiraa fi xaxa wayyaanee kana waan hin jaalanneef manneen hidhaa garagaraa keessatti dararamaa tureera. Dabni Oromoo irratti ta'u isa guba. Ni waxala, hin jaallatu, argees hin cadhisu. Osoo hin fedhiin illee aariin keessa isaa bubbisee waxalama. Garuu wayyaaniin waa'ee dhuma inni dhiibamuu saba isaaf gubatuuf qofa ati abaa'oodha. Abaa'oon beektu abaa'oo waliin marii qabda jechuun Maakkalaawiitti mankaraarsaa turan. Abaa'oo yeroo kana akka shoror keessaatti ilaalu waan ta'eef yoo har'a guyyaan itti lixxe abbaan biyyaa argame akka Jaagamaan jedhee iddoo lixan dhabanii ija jabinaan of jajjabeessuun warra gaddaa warra gammachuu caala jedhame mitiire. Obbo Haayiluun bara 2008 baatii 3 Maakkalaawwiitti yeroo Baqqalaa Garbaa waliin turan hanga arge obbo Baqqalaan baay'ee ajaa'ibsiifata, baay'ees jaalata. Obbo Baqqalaan baay'ee si dhaggeeffata, xinnoo dubbata, baay'ee beeka, waa'ee biyya isaa baay'ee kan yaadudha jedhee dinqisiifata. Jaagamaan barnoota isaatti baay'ee cimaa ture. Barattoota hedduuf fakkeenya ta'a. Hanga kutaa 8ffaatti manuma barumsaa kanatti barate. Yeroo kanatti diinni isaa guddaan kanneen mirga eenyummaa saba Oromoo gad qaban mootummaan wayyaanii irra keessi dimokiraasii keessi isaa bineensa nyaataa ta'e. Dhaloota qulqulluu hidhaa fi ajjeechaa beektotaa fi hayyoota biyyaa baasaa kan Qaallettii fi Maakkalaawwiitti dararuu fi fixu ture. Kabajamtoota daawwattoota Sagalee Kitaabaa seenaa Jaagamaa Badhaanee kutaa tokkoffaa asuma irratti xumurra. Kutaa lammaffaatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Viidiyoo keenya yoo jaallattan like, share, subscribe gochuu keessan hin dagatinaa. Kun Sagalee Kitaabaati.